xalayaa jaalalaa abbaa manaatiif ani maqaan koo Faatimaan Jaamaa akkuma nama tokko hojjedhee of jijjiiree maatii koo jijjiira je'een biyyaa bahee erga turtii waatii koo biyya ormaa keessa jiraadhee anis jireenya mataa koo jiraachuuf bultii ijaarradhee osuma bultii mataa koo ijaarradhee abbaa manaa koo wajjin biyya ormaa keessatti jireenya gammachuu fi jaalala jiraachaa jirru garuu kan gammachuu keenya jeeqoo kan jaalala keenya balleessoo abbaa mana koo shurxaan na jalaa qabdee erga abbaan mana koo shurxaan na jalaa qabdee gammachuu fi kolfi taphni narraa fagaatee yaadaa fi yaaddoon natti dhiyaate kanaafuu warri xalayaa jaalalaa tana dhaggeeffachaa jirtan hundinuu abbaa mana koo akka mana hidhaa keessaa bahee nagaan galu du'aayii akkanaaf gootaniin barbaada galatoomaa. Gumatti haadha manaa akka duubaa namaaf yaaddootu namaaf cinqamtu qabaachuun carraadha. Egaa akkuma isin jette abbaa mana kootiif du'aayii naaf godhaadhaa jettee isinitti dhaammatte du'aayii isii akka gootaniif isin gaafata. Namni tokko nama tokkoof yoo onnirraa du'aayii godhee fi du'aayiin isaatis du'aayii inni namaaf godhu san keessa qeebalamtii jaan. Kanaafiyyuu du'aayii akka gootaniif hin dagatinaan isinin jaa. Ani immoo gama kiyyaan obboleettii waan isin jiru rabbiin nagayaan galchee nagayaan wal isin agarsiisu. Jireenya gaarii wajjin isin haa jiraachisu jaalalli keessan hin tolagin biqilee haa margu haa daraaru haa firaa'u isinin jaa jireenya gaarii waliin isin haa jiraachisu galatooma. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala qilleensi jaalalaa barsinii balbaala.